Maaltu si guba maa namni kaanii afuruu fuudha ta'uuti lama dadhabda. Namni jaartii lama qabu jireenya akkam akka jiraatu anatu beekamee dhiise. Kanaafuu fuutu. Hin fuudhan jaartii gonkumaa jaartii lama. Abadan hin fuutu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota waan kootu akkam jirtu nagaa keessanii miti nagaa keenya nageenyi isiniif haa baay'atu bakka jirtanitti. Har'a yaada tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Yaada piraankiidha. Piraankiin ani dalaguu hedullee abbaa warraa kiyya irratti jechuudha. Akkuma beektan abbaan warraa kiyya yeroo baay'ee viidiyoo irratti illee mul'atu. Har'a immoo ani akkuma nama waa takka inni hin beeknetti jechaadha. Inni illee homaa quballee ofirraa kameeraa kiyya dhufkadhee waan inni naan jedhu madaaluuf deema. Sababa yaa'anii haala piraankiitiin isa madaaluullee fedha jechuudha. Haala piraankiitiin inni madaalliinsaa maali maal akka inni dubbatu irraa baratu fedha jechuudha. Garuu isa viidiyoodhaan hin mul'atu jechuudha. Viidiyoo kaameraa kiyya fageessee waan dhokseef iyyuu akka inni mul'atu illee hin fedhu. Maaliif yoo jettan immoo ittillee waan hin himneef iyyuu yoo nani qaraxaa keessa isa galchee aaruullee danda'a jechuudha. Isuma dhugaa. Kanaaf iyyuu piraankii kana naa milkaa'u walumaan laalaa walumaan kan laallu ta'a. Anama buna dhidheessee jira. Buna dhidheesseera kootu buna waliin haa dhugnu jedheeni yaameenii jira jechuudha. Bilbilee ala jirani mana hin jiru. Kanaaf iyyuu waan inni jedhu walumaan kan laallu ta'a. Piraankiin kun immoo yoo naa milkaa'e subscribe share naaf godha galata. Argaa jirtan egaa buna kiyyallee dhidhiifadhee jira akkuma isiniif ibsee jechuudha. Amma inni waa takka shakkii keessallee hin galu jechuudha kiyya. Buna kiyya dhidhiifadhee qophaa'ee taa'ee isa eegaa jira jechuudha. Yaada piraankii kiyyaallee isinittiin himu yaadichallee walumaan kan laallu ta'a galatooma. Sabkuyyee dhiisi. Sabkuu dhiisi. Hordoftoota kiyya amma abbaa warraa kiyya dhufaa jira jechuudha. Akka namaa waan hin beekne isinitti meera. Ani hojii kiyya eegalee jira. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofaa turtii gaarii. Baabaayyee dhiisi. Dhiisi. Akkuma laalaa jirtan har'i Juma'aadha. Juma'a kana dabarsaa jirra jechuudha. Hin dhagaa jira. Namni rangeenya. Eenyu seena? Noor. Waalaikum salam. Naguma maa turte? Bunuma dhugnaan si barbaadan maa biraa. Mukaddu baabaa tokko. Akka miree. Maa badde? Maa turte guyyaa guutuu? Barbaadeen seeni? Saniitiin ture. Waan nagumaan turte gunuma wajjin dhugna dheesi waame kaa warra ollaallee hin jirani. Haji kakka. Bashannana deeman kaa Jumaadha. Haa baabaayyee kottas taa'e qoy ishee bilchaatu sii galu. Nu dabbarraani kaa mucaan illee na jeeqee. Ati illee achumaan baatee badde. Mucaa akkana jiru kana osoo qophi mucaan illee na jeeqa kun akkuma argaa jirtu. Ganama na wajjin bahee taphatee ture bareedina ala bahee kan taphatee ture maal ta'e? Fakkaatee anillee baay'ee dadhabee jira. Hojiin natti baay'ee garra beekta. Uffata hedduu miiccitee argaa jira. Huccuu hedduu miiccellee jiruun biyya kanaa maa dadhabamee jira. Han dalagaa kanallee dadhabee jira. Dalagaa hambaa dalagee dhufa. Dalagaa hambaa booda immoo mana keessa kan mucaa huccuu miiccaa kee miiccaa kiyya miiccaa. Nyaatallee dalagaa garuu baay'ee natti ulfaatee jira siin jechumaaf gabaabumatti. Duuba sakkuma kan joonee sararaatanya si barbaachisamu jireenya keenyaaf nuti nama jalatti hojjenna. Akkas jechuu kiyyaa miti sararaatanya maalee doon ta'e bakka ani numa gartaa mitiira garuu dalagaan akkanatti heddummaatu baay'ee dadhaba dhugaa dalagaa achi dalagaa oolee galee. As deebi'ee immoo mana keessa kan nyaata mucaatii nyaata keenya huccuu mucaatii baay'ee takkanatti ulfaate beekta. Qofa hin uffadhu. Yaada bareedaa taate waan nama gammachiisu waan gaarii taate si deeggara. Yaaduma bareedaa malee ani yaada ammaa abadaa hin fidu maali. Yoo yaada gadhee taate immoo dhiisuma sibiidha kan immoo mari'atu. Mari'atuun immoo bareedaadha. Ani bakka hojii mana keessaallee waan dadhabeef ati sarraatanya maali jetta ani sarraatanyaallee hin fedhu beekte sarraatanyaan wacii fidatee dhufa.
nuti saratanya taanee dalagaa jirra nuti saratanya maal keenan amen saratanya waan nun feesisu jechuudha gabaabumatti yaati tolee jetta ta'e bakka sitti fuudhu jedhe jaartii lammataa jechuudha nama kolfisiisa jaartii lammataa akka jaartii lammataa dirqama maaliifuu na gargaaruu qabdi dhugaan baay'ee dadhabee jira kiyya akkana dhukkubaa jiru ati dhukkuban qabdu jaartii lammataa natti fuudha kama maa rakkoo qaba kun jaartii lammataa namatti fuudhuun dhiisa baate dhiisi qoshaashan jaartii lammataa fuudhuun barbaadu jedhee si himaan turre waan dhageettiitu jira maal taate maal dhageettiidhaan an dhageetti namaan deema maal dhagee hamaa takka hin dhageenyani like, subscribe. Jette anatu siin jechaa jira bar. Raajii manatti ta'e yuunivarsiitii fuudha. Maali maa raajii sitti ta'aree hoo? Jaartii jaarsan sitti fuudha jettullee dhageenya gaara malu. Maaliif hin jenne maal rakkoo qaba kan namni hin jedhiin adi'an immoo jedhee yoo dadhabee jaartii na gargaartu fedha sarraatanyaarra jaartii fuute yoo na gargaartee yoo wal gargaarree jechumaaf siin jedhani gabaabumatti bar waan biraa. Buleettii biyyaa fi daawwatan immoo buleettii biyyaa fi kan jenne jaartii sitti fuudhaa jirte. Masaanuu wajjin akkamitti nama keessa jiraachuu danda'amu. Maan rakkoon qabu jaalalli jiraannaan manni kutaan lama kana kutaa kana numaaf dhiistanii sanatti galtu sin rakkoon qabu. Ana ajaa'ibu si ani ugu uffadhee tina uffata kiyya gaarii uffadhee manaafuu iyyuu eessa deemte jettee na gaafatu to'ata jaartii sitti fuudha yoo abbaan hin jirtu immoo na ajaa'ibu. Maasi ajaa'iba. Jettu na dhibee jiru ani dhugaa keessa keetii jettemoo ani akka jaartii lammataa fuudhuun peenillee hanga rabbii nu jiraachise wajjumaan jiraannaa jaartii lammataa fuudhuun barbaadu yeroo jette jaartii tootii ati malee ani haasofna jiraatu maaliif siin taane ni maal taateti maal taate kalaas jaartii lammataa fuuta jaartii lammataa fuute kai dirqamadha na gargaaruu bakka na gargaaruu akka na gargaartuun feeteeti jaartiin maalati nan qarqaariin akkan goote ati na qarqaata dirqama jaartii lammataa wanni fuuta illee hin jiru yoo atummaan ofumaa keetii fuudhee mana naa keessa illee ani bifiduu yoo taate malee ani waan maal qaba maaliitii kun qubna garuma bar maal taate abbaa sokkee bar bakka guyyuma takkaan dadhabe baatii torbee hojiin mana keessaan dhumu hojiin achi manaan baan dhumaan dadhabee jira jaartii fuudhuu qabda dirqama siin jedhe maal fuudhiinii siin jechaa jiru bar fuudhii siin jechaa jira maal taate karoora keenya sirreeffannee tiniin yoo danda'amillee sarraatanii nama qarqaaru wayii barbaanna malee jaartii biraa fuudhuu ani kun maal akka taate iyyuu na ajaa'ibe maal hin taate akka maal taate maal ta'e waan bareeda siin jechaa jira barati situ na dhagaan jirre malee maal ta'e ani bakka humaan taane dirqama fuudhuu qabda yoo ati nam jaartii biraa immoo narratti fuutu taate bakka murtee mataa kiyyaa qaba. Kuma yoo jaartii nama biraa hin fuudha jedhee yaadillee hin fuudhus waan akkasii gurmaan. Maaf gurraan hin dhageenye dirqama dhaga'uu qabdaa fuudhuu qabdaa dirqama kun kalaas yoo ati narratti fuudhuu naddu. Murteeffadhu. Maaliif hin fuuneeti maaltu si naqani masaanuu jedhee hin jidhiin feetooti. Boroo isin lamaan wal dhabdanis jidduu keessatti kan gubatu. Alaasati yoo jaartiin fuudhiin amma waraqaa kiyya naa kennite waraqaa keenya adda biinxannan hin danda'u dadhabee jira kalaas. Indo gongorte aarii biraa yoo qabaatte moo biraa hin jiru. Maal aarii maal qaba kalaas aarii hin qaban. Malee ani durmarraa yoo sitti himee jira akka jaartii biraa akkana akka buraan hin dhageen namarratti illee waan jibbuu mana kiyya keessa fidee kana namaatu sitti natti si erge malee amala keessa reeffadhu. Jaalalaa fi kabajaan akkuma duraan jirnu wajjin jiraannutti wajjin haa jiraannu waan sitti ulfaate si qarqaara yoo hunda wanti dhabde humna keetii ol ta'e immoo furmaata biraatti mariidhaan suudhaan afatti mariidhaan ayyaatama gabaabumatti jaartii fuudhuun heddu. Fuudhaan jaartii kun abadan jaartii fuudhuun heddu. Asa akkana lamata natti hin kaasina. Yoo jireenya keenya diiguu barbaadde malee kanas gorsanii si erganii ati kanaaf buna dhugu jettee na yaamte. Eenyu na gorse waan mana keenya kiyyaa baay'ate maal taate maal qaaqaa jirta fuudhi siin jechuun lola qabaate maal olta. Deemnu rakkoo kana rabbii si hafuudhu nama kana siin jedhe ibsillee rabbi si hafuudha. Maal taate koontu. Koontu. As deebi. Koontu abbaa sakkee bar.
jaartii kana diddaan kun guutuun jaartuma lammataa hin fuudhuudha. Maal ati safaadhaan akkana kaa safaatu? Safaataa maal pirankii dabar pirankii siin jechuuf anaa deemati dhiittee baate maal jaartii lammataa fuudhuudha maalta? Fayyaan qabdu tokko malee maal taateeti? Maal fayyaa qaba malee fayyaa qaba annaan fuudhisiin jedhee dhiifama naaf godhi ani kaameeraa keessi dhofkadhe iskii waan ati jettu si madaaluuf ture ati garuu jaartii lammataa akkam fuudhuu hin feenellee dur irraa naaf ibsaa turte kanaafiyyuu dhugaa miti dhiifama Ati dibattee akkatti bareeddee jaartii nama biraanatti fakkaattee dhiifama naan jetta biraan naan jetta? Dhiifama kalaas kanaafuu hordoftoota keenya kalaas inni jaartii lammataa illee deedu. Garuu gaafa ani guyyaa dhugaan fuudhetin biraankii dhugaa san sirriitti dalage. Viidiyoon kun raga. Raga. Tamam. Rakkoon qabu amma milkaa'eera amma milkaa'eera. Nalungadhu. Yalla. One good. Like, subscribe.